وعفور وانتوتا نجد خساتي سنبر باجسن نجد خساتي نمني وانا فرن كان يفيدمين هدوم مراسة نمني بمس نجادين أنا جتي غراغوني أرانتان أنا جي وأفرن كان نمني والتورا درا تكيمو والدرغما وانتوني أفرن كون مالي مال فال كيسا قبا اتفايدمني سو مالي نما ريستورانتي وجدو في نو منا ريفينسا دلغو فكيني فدنا jarri kun akkamitti waltu wadadaruu danda'a jarri kun akkamitti wanta jiru danda'a wanni narraa isinitti simu waan biyyitti guutuun beetu namni keenya immoo haa baru jeetiin isinii fide biyya hunda beekachuun namni naggada keessa jiru hundi ni beeka sun waan beekame gin itti fayyadamee isaatii fi bootaa inni qabu hedduu xiqqaadha inni kun maali yoonaan jettan takka lama jeesiniif himaa inni kunillee waa afuran keessaa inni takkaffaa maali yoonaan jettan production jaama production kun bakka lama qoodama oomishni kun nama servicii kan jiran amma nirfeensa servicii tajaajila jaama tajaajila kanaafi oomisha jechuudha oomisha waan takka oomishan takka immoo ajajii ta'uu danda'a shaamaa ta'uu danda'a amma fakkeenyaaf warri shaamaa hojjetan qualityidhaan wal ta'uu dandeessanii kaartoon isaa bareedaa wanta yoo dandeessanii akkaataa mataa isii qabu garuu warri serviciidhaa kun warri tajaajila kan kun warri kama nirfeensaa kun maalini wal ta'uu danda'a amma fakkeenyaaf isaa keessa firiija dhaabuudhaan ta'uu danda'a haayilaandii bishaan adda addaa laslaasaa adda addaa gurguruudhaan ta'uu danda'a akkaataa ittiin wal ta'uu danda'an godhuun ni danda'ama fakkeenyaaf namni rifeensa ciru nama sirriitti danda'u nama bakka perfektii bakka takkaffaa nambar waan saniinis wanta jiru ni danda'ama namni kun akkaataa ittiin sirrii ciruufi namni beekoo taate cirreessa kanarratti haasawaanis communication godhuudhaanis bakka saayibii PC yoo ta'u taate hedduu takka bakka gabayaa harkachuu kan keessarraan oolu maaliif nama hardiidha garuu waa sadii tafaa yoo waan kana gootee waan sadan kana hin goonellee sin fayyadu afuran kana keessaa inni lamaffaadha gatii jechuudha mana rifeensaa feete san bantee akka feete taate yoo gatiin kan kee qaalii ta'e namni si biraan dhufu namni hedduu sittiin fayyadamu namni gatii jiddu galeessaa fada haalaan qaala'uun fadhu gatis buusu hin fadhu namni waan jiddu galeessaa fada gumuu hundaa'u waan jiddu galeessaa gosa hin jiru fakkeenyaaf magaalaa Adaamaan keessa jiraadhu kana keessatti siree qarshii 300 jira naamantanii naaman hubatanii siree qarshii 300 gurguramtu jira siree taanirraa maaltu adda isii godhaa itti wallaahi uummata akka hungarree xiqquma akkaataa qalama itti dibamsaa fi maal mukuma hundinuu xiqquma sibiila waa xiqqoo abdii bakka zasseem taan takkuma ta qarshii 50 40 takkuma ginnisiin amma qarshii 300 guys ni zattani lakkoofsa bilbilaa isin kannu ala kulli hal waan takka gatiin isaadha sirriitti wanta yoo barbaadan sirriitti walta maxxanuu barbaachisa sirriitti jiddu galeessa ta'uu barbaachisa isa sadaffaatti dabarraa jechuudha miti beezikii akkaataan ittiin naggannu keessaa waa afur jettee afuran san keessaa inni sadaffaa immoo promotion jechuudha promotion tokko immoo beeksisa akkaataa itti beeksistu amma fakkeenyaaf poostara istiikara baayinara akkaataa itti fayyadamtu jechuudha amma fakkeenyaaf mana taatoo mana niqqisaatii waan jaansan yoo taate silk quxuriin kan kee bootaa hundatti wanta yoo qabe jechuudha ati nama ispeeshaalitii waan taateef yoo mana rifeensaa bante istiikara bakka hundatti godhuun sirraan eegamu poostara fuulumatti duratti qofa mana rifeensaa akka ta'e qofa adda baafachuu sirraa eegama jechuudha sababni isaa maaliif yoo nan jettan taate mana rifeensaa bakka hunda jira waan ta'eef namni fayyadamullee akkasitti hedduudha waan ta'eef hedduu cinqamuun sirraan eegamu jechuudha saniifuu wanni ati godhuu qabdu dirqama maali yoo nan jettu taate istiikara babbareedaa haala bareedaatiin diizaayinara babbareedaadhaan gurchisiifachuu dandeessisanii jechuudha beeksisa kanarratti fakkeenya tokkoon isinii kannaa fakkeenyaaf amma mana reestooraantii tokko dheeytanii reestooraantii lama irratti agartaa jennu tokko bitaan jira tokko mirgaan jira reestooraantii kana tokko hani jaama tokko jaafee jaama kanuma maqaa isaa fudhanne hani kana keessa amma jaafee reestooraantii kana jaafee kana takka dhageesseen beektu hani mootu gujjee takka illee taatu dhageesse amma kamiin seenee itti cinqabda miti hani kana bakkuma takka waan dhageesse waan beeksisi fakkaata jaafee kana immoo seentu gonkumaa isin dhalaa waan taateef miti naamani promotion hedduu takka waan ajaa'ibaatii waan addaatii promotionitti fayyadamuun naggaadeen feeta sunni beektii promotion maal akka ta'e sirriitti beektii baay'inarraan ta'uu danda'a bakka kana sirriitti beekamuu danda'u qaba promotion kunuu innaawwanidha hedduu takka akka hedduu takkatti promotion gaggeeffachuu dandeessa san keessaa fakkeenyaaf akkaataa giiftii itti gootee ta'uu danda'a giiftii tun guyyaa ayyaanaatiin guyyaa iida soomanaa guyyaa iida arafaa
arrantana kaawwanni isin kana nama fakkeenyaaf mana farniichara yoo taate wanti xiqqoo takka giifti goote akkaataa itti wanteettee sa'aatii giifti godhuudhaan ta'uu danda'a. Bakka sa'aatii kana isin qopheessa mana farniichara bada boluu jaama akkana jaanii TikTok irra yoo gadhiiftama viidiyoo kana namni hedduu follow godha gaaf moo'ii gaafattee moo'ii takka gadhiiftee akkan jirtan arrantana marreedhaan ispoonsarri keenya boluudhaan akkana waan akkana hawaasa keessatti mechaa yoo haasoftan timii uumaa yoo kannitan guyyaa soomana keessa hedduu takka follower argatan promotionii nu meetidii mataa fi dantii qabu itti nu deeyoo itti akka isinii doo akkaataa meetida takkimoo malee itti promotion itti dalagatan inni biraa immoo hawaasa hojii communication bareedaa takkimoo saahiba hedduu qabaachuudhaan ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf yoon farniichara dalagee saahibni keenya du'a malee bakka biraatiin bitu maaliif saahiba isaatii gatii isni qannasaa fi faamiliidha waan ta'eef bakka dirqama narraa bitee jechuudha. Akkasuma firri isaatillee dhiyoon tanee isaa bitee jee saahibni sun seera xiyyaatti as qajeelchaa jechuudha. Karaa kanaan illee dalagachuun ni danda'ama. Ammas inni biraatti akka macarashaatti isiniif ga'a. Afuran waa afur jennee duraanuu qabannee deemuu jira. Takka farratti maal jennee promotion jennee lammaffarratti piriinsi takka immoo gatii wal qixxeessuudha jennee inni sadaffaa immoo promotion jennee promotion jalatti maal jennee inni afuraffaa pileesii takka immoo bootaadha jechuudha. Bootaan tun maal yoo na jettan taate bootaan maal faayidaa qabaa yoo na jettan taate fakkeenya isinima mana rifeensaa godhamu mana reestooraantiitiin godha. Mana reestooraantii bareedaa tokko gatiin isaa xiqqoo qinnaashii bakka jiddu galeessa ta'e tokko kwaalitiin isaa akka malee tolu bakka akka malee tasjaa qulqullinni isaa akka malee tasjaa gan magaalaa Adaamaan keessaa yoo xaraafate taaksii lama horee taaksii sadii horee ni dheeyta biroo ani dhaqooti ni dheeyta dirqama bootaan isin barbaachisa jechuudha. Mana rifeensaa sirriitti jiru akka fedhe maan ta'an gatiin isaa kwaalitii jiddu galeessa ta'e akkasuma immoo bakka promotion bareedaa dalagee yoo fagaate namni si biraan dhufu biroo kanas beekuun nurraa dirqama. Waan fagoo takka barbaadu waan isa dhiyoo takka barbaada nama hundaatu akkasii bootaa qabaachuun nu barbaachisaa. Sirriitti akka itti adda isinii baasuuf asirratti akka isinii tarreessatti takka farratti maali production hante service akkaataa itti gootu akkaataa itti communication gootu. Lammaffaan immoo gatii isaadhaa wal tamaxaxanoo takka immoo wal sirratu danda'u qaba. Waan isaa olii waan isaa gadi illee ta'uu qabu jiddu galeessa ta'uu qaba gatiin isaa hedduu importantiidha jennee. Sadaffaan immoo akkasumatti promotion bareedaa stiikara bareedaa beeksisa bareedaa TV bareedaa irratti viidiyoo bareedaa irratti TikTok bareedaa irratti follower sirrii qabu irratti promotion godhuu danda'a karaa bareedaadhaan jechuudha. Inni afuraffaa pileesiidha bootaa bareedaa qabaachuu bootaa bareedaa jiddu gala bareedaa adda baabaa irratti as ba'uu danda'u qabda. Yoo waa afuran kana gootan bakka abbaan fedhe ta'uu isin wajjin tawadadaruu hin danda'u. Gatiin kan qannasamee bootaa bareedaa oomisha bareedaa qabaattee promotionii bareedaa qabaannaan saayiba kiyya maaltu jira maaltu na kana ara programni abara nuti isin qabannee dhiyaanne asmara raawwataa takki immoo paartiin biraa paartiin kanatti aanu koomentii irra nuukaa waan sin jettan jala deemna. Thank you so much guys. Iddoon isin jaalladha.